Haala jettan oduu olii oofuu bar balleessuuf miti isa dhugaa duwwaa kan jechuudha kan shinkaa qalloliin kaa si bitama. Kottaa waliin sirreessina. Ayyee siitingii keessa seenna. Achi booda immoo easy of access kan jedhu kana keessa seenna. Kan booda immoo color kan jedhu kana keessa seenna. Booda isaa asirra ka argaatiin hin jirtan kun amma bakka kana turn off the color filter kan jedhu kana irratti arga jiraata asirratti kana on godhe ofii godhu bicha normaal irra deebi'uuf. Tataa kun deebi'eetiin hin jira. Ammoo kan itti aanu immoo pointer yookaan immoo maawuzii tana mallattoo asirra jirtu tana bifa barbaanneen kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf amma kaasii argaatiin hin jirtan kana bifa halluu kenna ofii kenna keessaa filachuu dandeenya. Boora, gurraacha baay'ee adii kan amma normaalaan ittiin fayyadamaa jiru jechuudha. Okay, kana keessa yeroo amma asirra jijjiiru before tan akkana nu ba'a. Ka barbaanne irra kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf amma piikcharii wiindoo kennaa yoo jijjiiruu barbaanne. Piikcharii amma asirra jiru kana yoo jijjiiruu barbaanne. Karaa baadhaan karaa hedduun dha'ineetiin jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf yooma akkana kan mirgaa kanaan gattuudha. Achirra immoo personaliziiran kan jedhu kan sarara dhoofnaa isaa achi kun wanni dhannu baheetiin hin jira. Kanneen keessaa immoo kan barbaaddan irra kaa'uu dandeettanii. Fakkeenyaaf wanni kun waan dasna jedhuuf isarra kaa'eetiin isin garsiisa. Kunoo kana fakkaata. Baay'ee cool dasna jedha. Garuu footoo keessanillee irra kaa'uu dandeettan. As keessa seentanii fakkeenya browse kan jedhu kana keessa seentanii browse keessa seentanii wanni keessan footoo keessan barbaaduu dandeettanii footoo das isin jedhe soquu dandeettanii. Fakkeenyaaf an amma qasti kanarra yoo kaa'adhe jedhe qasti kanarra godhe achi qasti kana jechuudha. Footoo keessanillee yoo ta'e akkasumatti gara biraa fakkeenyaaf simbooliidhaan asirra mul'atu kun ka soofteeroota kanneen yoo bifa isaa yookaan immoo guddinaa fi xiqqeenya isaa jijjiiruu barbaaddan harkuma mirgaa kanarratti gattuu hixanii akkuma asirra argita large, medium, small kan jedhu kan large kanarra yoo ta'e baay'ee guddaadha. Small irra deebisa. Kun mediumidha. Small irra yoo deebisu immoo baay'ee xixiqqaadha akkuma amma argitan kana jechuudha. Kompiitara tokko binnu jalqaba seetingii isaa raamii meeqa akka qabu CPU'n isaa immoo meeqa akka ta'e biitiin isaa meeqa akka ta'e fi kanneen hedduu yoo beekuu barbaadne fakkeenyaaf seetingii keessa seenna. Seetingii keessa system kan jedhu kana keessa seenna. System kan jedhu kana keessa immoo about kan jedhu kana keessa seenna. As jala jira kun about waa'ee kompiitarri kana. Waa'ee kompiitara kanaa fakkeenyaaf asirra kan argaatiin hin jirtan raamiin isaa 8 biitiin isaa immoo 64 ID isaa wantoota yoo barbaadan kanneen yeroo biraatiif wanni jechuudha. Achi gaditti immoo kun wiindoo wanni isaa ilaaluu dandeettan kan akkanaan ilaaltanii addaan baafachuu dandeettan.